أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي بغنا جيان الراس واي أمنتي خينيا واي إسلام ما كان channel خينيا دعوة أوروتين دبتشو داف ولتي ديبني qabxiin har'a irraa dubbannu waa'ee quraanaa fi kitaaba qulqulluuti. Kunis quraanni fi kitaabni qulqulluun maal akka fakkaatu ummanni keenya ifatti akkaataa itti addunyaa tanarra dhufirraa jalqabee beekuun qaba jennee waan amannuu fi ija beektootaatiin isiniif dabarsuudhaaf yaalii goona jechuudha. Tokkoffaa quraana yoo kan fudhannu tahe quraanni nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan irratti rabbirra jibriiliin yookaanis wahiyyiidhaan manfasi jechuudha nabii Muhammad irratti kan bu'ee fi haasoyni isaatis haasawma rabbiit ilma namaatiin haasawuu ka jechuudha. Inni kunis waggaa 23tti jireenya isaanii waggaa 40 boodatti hanga waggaa 63 isaan jiraatan keessatti kan bu'ee fi kan isaaniin hiikamee fi dalagaanis afaaniinis hiikame ta'uudha barra jechuudha. Quraana madditti hadiisa kan ja'u naareeshinii hiikoo quraanaatii fi jireenya isaanii ilaalchisee hadiisa kan ja'amus ni jira jechuudha. Garuu amantiin islaamaa lachuutu kan dura awutooritii qabu quraanni jecha rabbii ol aanaa ka rabbiin buuseedha jechuudha. Gara kitaaba qulqulluutti gara matsaaf quddusitti yoo kan dabarru tahe inni Isaa irratti bu'e jennee kan rabbiin quraana keessatti injiil jedhuu fi kan amma lafarra jiru kun kan afaan Isaatiin Isaarra bu'ee Isaan dubbatee barreeffamee taa'ee hin jiru jechuudha. Inninis Isaan eega addunyaarra dhufee boodatti umrii isaa ama 30 irraa kaasee hanga amata 33 fi walakkaatitti waggaa 3 fi cinaadha addunyaa tana keessatti ummata banii Israa'eliif gabbahee waa'ee amantii isaa irraa dubbate jechuudha. Garuu waggaa kana keessatti waan inni dubbate san afaan inni dubbatu araamaayikiin kan barraahee jiru kan rabbirraa bu'ee addunyaa tanarratti ammaan tana argachuun hin danda'amne jechuudha. Garuu matsaafni qulqulluun Giriikiin eega inni dabree boodatti waggaa 100 san keessatti kitaabotii irraa kan walitti qabaman ta'uudha agarra jechuu afaan Giriikitti. Innis wangeelonni kun gara 8 kan tahan yoo tahan isaanowwan kan abbootiin gurguddoon beektoonni kiristaanaa jechuudha abbootiin amantii kitaabota wangeela 4 Maatiyos, Maariqos, Luqaasii fi Joon akka fudhatame wangeela kana keessatti fudhatame agarra jechuudha. Innis afaan Giriikiin kan taheedha jechuudha. Duuba gara tafsiira wayim hiikaa kitaaba qulqulluu kanaa yoo kan dhufnu tahe Isaan wajjin jiraatee isaan barsiisuu haala hin dandeenyeen gamaa gana mana
ariifamaa mootummaa yeroo san jiruutiin akka inni olii gad raafamu taasifamaa waan tureef, akkasumas beekumsi ummata yeroo san keessaatti waan inni jedhu irraa fudhachuu waan hin dandeenyeef hanguma dubbachuu qabu dubbateefiti barraa'ee arkama jechuudha. Kanaas jechoota isaa tokko tokkorraa arkuu dandeenya jechuudha. Inni gizee dubbatu, I have many things to say to you but you cannot bear now khajau, arkuu dandeenya jechuudha. Silaa waa hedduun isinii hima garuu isin baadhachuu hin dandeessanii ja'an jechuudha. Akkanaa kanaas agarra jechuudha. Gara biraatiin Injiil kitaabni qulqulluun jechuu kiyya gara sadiitu jira jechuu. Tokko 73 kan Kaatolikiin itti fayyadamtu, kan 81 Ortodoksiin itti fayyadamtuu fi kan 66 kan Protestaantiin itti fayyadamtutu jira jechuu. Kitaabni kun duuba cinaan gizee baay'atu cinaan xiqqaateeti arkinaa jechuu keessaa irratti arkina jechuu. Jechi Rabbii duuba keessaa irrachuu fi itti da'amuun ni tahaayii kan jedhus laalutu nurra barbaachisaa jechuu. Kanumaa wajjiin kitaabni qulqulluu diimaa fi gurraachaan barraa'ee jira jechuu. Diimaan kan barraa'ee jecha Iisaan dubbate ja'anii kan abbootiin amantii fudhatanii fi kan gurraachaan barraa'e kan ummanni hafuura qulqulluudhaan dubbatan ja'amee yaadamuudha jechuudha. Duuba abbaa kitaaba kana wangeelota afuran kana barreesse ulamaawwan gurguddaan kiristaanaa yeroo ammaan tanaa hamma waa xiqqoonis anaanomas ja'aniiti namni barreesse akka hin beekamnetti kaayama jechuu. Akka barumsa kiristinnaa keessatti dhagayaatii fi dhagayaa jirrutti namni isaan barreesse kitaaba barreesse maqaadhaan moggaasuun kan jiru waan ta'eef abbaa barreesse sirritti kan hin beekamne ta'uudha dhageenya jechuu. Karaa biraatiin yoo kan gadi buunee ilaallu ta'e injiloota barraa'an kana keessaa injilli wangeeliin kun kan barraa'e wahiyyii rabbiitiin hafuura qulqulluu rabbiirraa taheen barraa'ee ja'ameeti barsiifama jechuudha. Akka barumsa kiristaanaatti garuu yoo kitaaba keessa gadi buunee tokko fakkeenya fudhanne Luuqaas tokko yoo kan fudhannu ta'e Luuqaas ifii isaatiin waan kitaabotii dabran irratti hundaa'ee sanuma fadhii isaatiin ifi eeggachaa akka barreessaa ture dubbata arkina jechuudha. Duuba akkanatti kan barraa'e kana hafuura qulqulluudhaan hogguu jennu akkami kan jedhu gaaffii fida jechuudha. Karaa biraatiin kitaabni qulqulluun waan afaan tokkorraa tokkotti dabraa zamana dheeraa addunyaa tanarra tureef akkasumas waan afaan Iisaatiin kan barraa'ee lafa taa'e akka qur'aanaatti hin jirreef tokkorraa tokkotti afaan tokkorraa tokkorratti gizee dabru rakkina afaaniitti uumaa akka jiru beektoota addunyaarra jiran kan gara kiristaanaatis haa ta'u islaamaa haa ta'u ETST warra amantiin qabnarraa illee warra beektoonni gurguddaa irraayis haa ta'u arkina jechuudha. Fakkeenyi tokko guddaan fakkeenyaaf Joon tokko in the beginning there is a word and the word is with God and the word is God kan jedhu kana waytarraa dubbatan Giriik irraa gara Faranjiitti gizee jijjiiramu afaan Giriikitti God jechuun rabbiif Theos hogguu ta'u God small letter God kan jedhu immoo godly waan ta'ee mul'ata jechuudha. Kanaafuu akkanatti afaan haasawa isaanii kan Giriikii keessa jiru sirriitti akka gamanatti hin dabarre arkine jechuu. Kanaaf bakka lachuuttuu God gurguddaa galchuudhaan Faranjiin bakka lachuuttuu
amma in the beginning there is a God, there is a word, and the word is God, and the word is God. Khajaw hanan bakalachutu Godi gurgudda God ja'ani kun immoo hiikarratti rakkoo guddaa fidee jira jechuudha. Sila akka ja'amaa jirutti Tiyoosii fi Hotiyoos afaan Giriikiitiin akkasitti kaayamuutu irra ture. Goodii xiqqaa fi goodii guddaa akkasitti kaa'uun karra ture. Haala kanaan rakkina guddaa hubannoo ilma namaati irratti uumuu danda'ee jira ja'aniitti dubbatan jechuudha. Karaa biraatiin kitaaba kana wayta fassarriin alattis varshiin ka ja'amuun yeroo baay'eedhaaf walgahii adda addaa abbaa amantootaatiin taa'ameen kitaabni kun rivaayid tattahaa akka ture arkina jechuudha. Kanarratti akka fakkeenyaatti kan kaasnu barumsi Sillaasee Johaaniin Koomaa kan ja'amu ergama Yohaannis fuula 5:7 hanga 8 kan jiru keessaa ammaan tana buqqa'eeti keessaa baheeti arkina jechuudha. Akkasumas Joon 3:16 keessatti bigootin kan dhalate ilma isaa jechuu Rabbiin akka ilma qabu kan dubbatu saniis akkasumatti keessaa baheeti arkina jechuudha. Rivaayid wayta tahu keessaa irri baasanii jiran jechuudha. Karaa biraatiin akkasumatti translationii kana keessatti rakkootii mul'atan tuttuquudhaaf jecha Zaddaagim 18:18 irratti obboleeyyan kan ja'amus karaa ummataatti jijjiiramee arkine jechuudha. Wanni kana lakkoofsa isinii tuttuqinuuf deemtanii waan kana laaluudhaan haqa Rabbii keessanii barbaaddanii karaa qaceellootti dhuftanii akka guyyaa qiyaamaa ibidda jalaa baanuu fi waliif dabarsina jechuudha. Yaa ilmaan ayyaa chaanaalli keenya kun guddatee akka ummata hedduu bira gahuu danda'u subscribe, like fi share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna jechuudha. Duuba karaa haasawa keenyaatti wayta deebinu barumsi arraan tana beeta kiristaana irraanuu kan namaa jiru kana gizee deebinee barruu jiru wajjiin laalle waan adda addaati arkine jechuu akkumaan dubbadhetti. Kunis dhiiga Iisaatiin nagaya baana kaja'u barumsi kakannamu yoo ta'u barruun tokko immoo kan kitaaba keessa kan wangeela keessa jiru akka fakkeenyaatti Maatiyos 19:16 irraa hanga 17 fudhannee ilaaluu dandeenya jechuu. Innis afaan Faranjiitiin akkana ja'a. And behold, one came and said to him, Good master, what good things shall I do that I may have eternal life? And he said to him, Why calls me good? There is no good but one, that is God. It is. But if you want to enter eternal life, keep the commandment. Ja'an jechuu isa kanaas yoo afaan keenyatti fassarre akkana ja'a jechuu nama wahiitiitu bira dhufe jechuu. Come and said to him, duuba Iisaadhaan ni jeen, Good master, barsiisaa keenya, what good things shall I do? Maan bareeddu maal yuuniyooniin hojjedhe that I may have eternal life, dalaalam jannata seenaa ajee gaafate jechuu. And he said, innis ni jeen Iisaan to him nama saniin, Why calls me good? Anaan maaliif na guddistee good naan jetta? There is no good. Ardii tanarratti kan mul'ate kan good jettuun hin jiru. Rabbii tokkicha samii jiru, Rabbii tokkicha guddaa yoo ta'e malee jeen. But if you want to enter eternal life, yoommoo akka nagaya baatu, akka milkooytee jannata arkattu yoo ka barbaaddu ta'e keep the commandment jeen jechuu. Ajaja Rabbiin dabarse san jabeeffadhuu qabadhu jala deemi jeen jechuu. Kan biraa duuba kana gizee laallu Iisaa ibnul Maryam ani barumsa isaa keessatti afaan isaatiin ani kaniin dhufeef dhiiga kiyyaan
isin akkana jaabaatanii fi je'e kan barsiisee afaan isaatiin kitaaba san keessa barbaanneen arkinu jechuudha. Karaa biraatiin Iisaa ibnul Maryam wayita yeroon dhiyaate isa kana hammeenyi irratti ka dhufu beeke inni ol bahee akkitti kadhachaa ture arkina jechuudha. Iloohee lamaa sabaqtaani yaa rabbii kiyya eenyuuf na dhiista je'eeti kadhachaa akka ture arkina jechuudha. Duuba akkasumatti rabbiin qur'aana irratti gizee himu rabbiin kadhaa saasan qeebalee ummata saasan jalaa baasee arkina jechuudha. Karaa biraatiin inni kun akkanatti akka dabree addunyaa tanarraa rarraafamuudhaan akka du'ee guyyaa 3 boodatti akka ka'ee baratama jechuudha. Barsiisni manni beeta kiristaanaa kana nu barsiisa jechuudha. Garuu wayita dhufnee ammallee ilaalle Iisaan guyyaa 3 fi galgala 3 akka qabrii ture dachii tana keessa guyyaa 3 fi galgala 3 ture akka du'arraa ka'u du'a moohu dubbatama jechuudha, barsiifama jechuudha. Garuu yoo jecha Iisaan dubbate kana ja'amee dubbatamu kana use the evil and the adulterous generation seeking for miracle, no miracle shall be given to you except the miracle of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man in the belly of the earth. Kaja'usan jecha kanaatu rakkoo qabamoo jechi kunga akkuma Yoonis asana baarii keessatti guyyaa 3 fi galgala 3 achi keessa ture jiraate osoo hin du'in bahetti anis akkasumattiin garaa ardii tana keessa guyyaa 3 fi galgala 3 jiraadhee bahaa haja'u arkina jechuu wangeela keessatti. Yoo as deebinee ilaalle hiikaa waan saniif kan jecha kanaaf kan namaa jiru inni akka du'ee ka'eetti. Yoonaas garuu du'ee hin kaane. Yoonaas asaana baarii keessatti hin duune jechuu, inni immoo du'ee ka'ee ja'ama jechuu. Ammaas as deebinee guyyaa 3 fi galgala 3 kaja'amu kana guyyaan jimmata akka seenee fi alada akka bahee dubbatama jechuu wangeelii hedduu keessatti 3-4 keessatti. Duuba guyyaan kun 3 jimmata saftii fi alada hoggutoo galgalli 3 eessaa dhufa. Galgala 3 namni deebisee arkee galgalli kununoo 3 kun kana je'ee namni afaan guutee dubbachuu danda'u hin jiru jechuudha. Akkuma jimmataa fi saftii jidduu galgalli tokko jiru, saftii fi alada jidduu galgalli lammataa jirutti galgala 2 malee galgalli 3 eessa jira jechuudha. Duuba rabbiin yoo kitaabni qulqulluu kun rabbiirraa dubbatame silaa tahee akkamitti wal faalleessaa akkanaa kana arguu dandeenya jechuudha. Barumsi kunis gaa meelaalaa jechuudha. Ammallee kanumaa wajjin riviizhinii keessatti Joon 3:16 irratti rabbiin addunyaa tana jaalatee ilma isaa harka isaa jiru akka addunyaaf dabarsee kenne dubbata. Garuu jecha san irra deebi'uudhaan beektonni kiristaanaa walitti qabamanii hedduun wanni kun ilmi namaa afaaniin itti galche jechuudhaan bigootin kaja'usan keessaa baasaniiti baasuu isaanii dubbannee jirre jechuudha. Kanaafuu ammallee mee osoo karaa biraa hin deemne hafuura qulqulluudhaan kitaabni yoo kabarraawee ta'e kanaas akkuma isiniitu hinetti tabiraallee mee waan takkaa 2-3 haa idaanuu jenneeti yaadne jechuudha. Dogongora wal faalleessaa wangeela tokkorraa tokkorratti jiru hafuura qulqulluun kan dubbatame yoo ta'e wangeela tokkorraa tokkotti gizee dabramu wahuma tokko akkamitti waan adda addaa gabaafamuu fi dubbatamuu danda'a jechuudhaan akka ilaaltaniif jechuudha. Tokkoffaa irratti Iisaa wayita masqala irratti rarraasuuf deemamuu akka kitaabni dubbatu sanitti kirooniin isaan tolchaniif kalariin isaa adda adda akka ta'e arkina jechuudha.
Maatiyos 27:28 keessatti halluun isaa kan biraa Joon 19:2 irratti halluun isaa kan biraa akka ta'e mul'ata jechuudha. Akkasumas kan baadhatee deeme kan kiroosii kana masqala kana baadhatee bakka ja'ame sanitti deeme eenyu kan jedhu yoo as fudhannee kan laallu ta'e wangeela lamaanuu keessatti Maariqoos 15:20 keessatti namaatu Siiman nama ja'amutu fuudhee geesseef ja'a. Ammallee Joon 19:17 keessatti garuu Iisaa mataa isaatiitu fuudhee geesse ja'a jechuudha. Duuba Iisaa geesse moo nama biraatii geesse jechuudha. Wangeelli lamaanuu waan adda addaa dubbata jechuudha. Ammallee kan biraa yoon inni isinii tuqne time of crucifixion yeroon inni ittiin crucifixion rarraafame irraa akka gizee dubbatu Maariqoos irratti 15:25 irratti sa'aa 3 irratti ja'a. Joon immoo 19:14 irratti sa'aa 6 ja'a jechuudha. Kunis ajaa'iba. Sa'aa 3 immoo sa'aa 6 irra rarraafameenis adda adda jechuudha. Afuraffaa irratti immas kan biraa wangeeluma keessa osoo hin baane akkaataa waan adda addaa dubbatu yoon isin garsiisuudhaaf yaalii goone. Abbaan Yoosef jaarsa silaa Maryam jechuudha. Maatiyos 1:16 irratti Jaaqoob ja'a. Luuqaas 3:23 irratti immoo Hiilaay ja'a jechuudha. Duuba inni kun Jaaqoob immoo Hiilaay. Abbaan Yoosef jechuudha qaadhimaan Maryam alayhi salaam. Akkanumatti yoo itti fufne akkanumatti itti fufne jechuudha. Duuba karaa kana wangeela addis kidaan keessa yoo ta'u karaa biluu kidaanitti yoo achi ceenu ta'e waa hedduu argina jechuu achi keessatti. Fakkeenyaaf dachiin baxxee akka taate dubbata. Akkasumas Jenesis 1 hanga 5 keessatti yoo dheeytan biqiltuun aduu dura akka uumamte dubbata. Akkamitti aduu dura biqiltuun akka uumamtu waan saayinsii wajjin walii hin galle takka jechuudha. Kan biraatis hedduu haasuu waan dandeenyuuf kuni arraan tanaaf kaayoo keenya waan hin taaneef akkumatti kitaabni qulqulluun waan adda addaa irratti dubbatama kan jiru isinii mul'isuuf waan ta'eef kan irratti bira hunna. Faalleessaa kitaaba keessa jiru hangana hogguu isinii dubbannu Qur'aanni kun kan haqaa fi dhugaa addaan baasu waan ta'eef akka tafsiira Injiil wayin kitaaba ammaan tana isaan keessa jirutti yoo kan ilaallu ta'e waa hedduun kan kitaaba qulqulluu ja'amu keessatti matsaaf quddus keessatti jiru kan Qur'aanni irraa dubbatutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ka fudhannee ilaallu ta'e waa'ee abbummaa Rabbii ol aanaa Qur'aanni ni dubbata jechuudha. Duuba abbaa jedhee gizee dubbatu Rabbiin wahi dhalaaf osoo hin ta'in namni qulqulluun khayrii dalagu hundinuu abbaa akka ta'eetti dubbatama jechuudha. Kun jechuun abbaa dhalootaa akka hin taane dubbata jechuudha. Kanarraayis wooma baranna jechuudha. Karaa biraatiin I am kaja'u Abrahaam dura anaa ture jedha Injiil Joon keessatti. I am kaja'u kana before Abraham I am gizee jedhu akka inni Rabbi bira ture takkatti dubbatame jechuudha. Fassarama jechuudha. Akka barumsa Islaamaatitti wahalleehuu karooraan Rabbi bira kan jiruu fi eegasii hagamanatti argamu waan ta'eetti baratama jechuudha. Karaa biraatiin waa hedduu arguu dandeenya jechuudha Qur'aanni dubbatu. Rabbiin ilma akka hin qabne dubbata jechuudha. Rabbiin ifaa ifatti ayata buuseen qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad jechuudhaan Rabbiin tokko zalaalam jiraataadha. Hin dhalatu hin dhalchiisu hin dhalatamu
ولم يكن له كفوا أحد فكيت كل أكهنك أبنين دبة يجو دوبا كريستنا برمس خيستي ربي إنما أكفكاتو دبة بأمساياتين النفتر جئتي أومي خنافو أمسايان النبانخون فيزيكال فولا نما خام أركتو خنا أكستي لا أكجرني في أكا يوخاهيس إيساته تدبة ميجو خنمو برمس قرآناتين هيكو قرآن خيساه قولالو ربين واتكالي أكهن فكاني فكي أكهن كبني ربين دبة جاتشو أكمان آية أمان درا سنكاري إخانتي ربين دوبا بلوكي دان كيستيس بمان تمثلو نيالا چوجي إلو ليجو واتك فكي أكهن كبني ربين سمي في دچي خيستي بكا هندتو فكين إسا أكهن جري دبة جاتشو ربين كرابراتين ويا جها دلقيتي ويا تربفا ددبي حاربو فتي خنجو بلوكي دان كيستي جينيسيس كيستي ني أركني يجو ربين مو قرآن كيستي أني أكا هنددبني دبة يجو ربين أكا هنددبيني سهنتويني ربي وانتكا جزي أومو كون ججوران كافي في نونون أكا أومو دبة يجو أكا إلموس ربين هنكباني ربين إيسا جتش إساتين تهي ججوران كون ججوران أكا غرام مريم كيستي أومي دبة يجوران ربين كرابراتين قرآن خيستي جزي دبتي دبي أديسو وان علمنا أتشرتي جؤسا كرابراتي يو خاص فرني لالو تاتي أك ربين دوتي إساهن هم اللي دبتي يجو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جئ دبتي يجو دعاء ربين جروت ناس المناماتيف إن يتو تلتو دلقي خرا جنة دفا يو خايز خرا عذابا ديما إلمان نماتيف خطول شمالي خائفي ساتف إفيف طلفتي أكا هنتاني أكا دعا وجه مركا ومخلوق أساتي أكا تاتي ربين دبتا هجتو خنافو قرآن نخون أكا لالا جرتنوتي إنجيل إنجامتي مصحافة قل كله أكا واول فكاتون أكا فسرا أكا هيخوتي يوخان إلى اللته أمنت أكما لقمتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم جئتي إيسان وان كراسيسي وصوهن تهن كراتي وكنتكو خب أولوس أكفكاتو دبتا مججو علماء تقر قدا إسلاما برتي دوبا يا إلمانا يا دبيتين يتأمرون درتي channel le khon guddate akar ummata heddu biran gaw dandenyu aka amanti titille amantin kun ilman kenya obaleyan kenya alin tenya ummanni alama hundinu kharaqa cello arkate wiya hama wiya firdi sanjala akabahu dandenyuf kan dubbatamu wante hef aka share wali gotan aka subscribe gotan aka like gotan isinitidama الرافوان سني كبنة هنومان تمر يجونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.